Abiraam haadha manaa koo Ruuttaadhaaf himala jechuudhaan mana miliyoona 7,500dhaan bitee Ruuttaa badhaasee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube. Qiddoo YouTube akkuma barame subscribe, like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechaa. Egaa Abiraamii jechuudha guyyaa har'aa sarpiraayisii yookiin immoo kennaa qabnaa. Huccuu wal fakkaataa ta'ee hojjechiisee Ruuttaadhaafis mucaa kootiidhaafis ergee jira. Nama geessuufitti jira. Ishiin Buttaajiraadhaa dhufaa jirti. Nuti immoo asitti haala kanaadhaan qophii xumurreetu jirra yoo jedhu dubbatee. Egaa obboloota koo wajjiniidhaanis dhufeetu jira. Hangafoota kootiidha. Edda wal arginees turreetu jirra. Har'a garuu haala kanaan wal argine isaanis Ruuttaadhaan hin argu yoo jedhu jechuudha. Egaa kana keessaas isaanis hin beekanii sarpiraayisii maal akka ta'e jedhanii. Egaa guyyeen ganama irratti jechuudha guyyaa har'aa ture qalabatiin Ermeellaa jechuudha. Ani osoo hin jiru qalabatiin hin godhamu jecha akkuma turte koottuuti sarpiraayisii qopheessine irratti argamii maaltu akka ta'uuf jiru in argita jechaanii turte jechuudha. Egaa akkasumas immoo irratti argameetoo jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa kanarratti Ruuttaan dhufteetoo jirti jechuudha. Yeroo dhuftee jirtutti egaa baay'ee isaa nagaa wal gaafatanii bakka baay'ee tokko gammadanii haala kanadhaan bareedanii shirri godhe qimbir jedhanii keekiin qophaa'ee abeebiinis yookiin immoo mucaan isaaniis gara Buttaajiraatti magaalaa Finfinnee haala kanadhaan galee jira jechuudha. Egaa obboloonni Abiraamii baay'eedhaan Ruuttaa akka jaalatan ni beektu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warra abbaa manaa ofiitiin jaalatamuu jechuun badhaadhu jechuudha akka kiyyaatti. Sana booda bakka Ruuttiyyee dhufuu keedhaaf guddaa gammanneetoo jirra. Garuu immoo kennaan si qophaa'eetoo jira. Mee maali jettee yaadda kennaa kana jedhanii jechuudha. Yeroo kana keessatti barbaadii wanta si barbaachisu maalidha? Maqaa keetiin kan jiru konkolaataadha. Ammas immoo maaltu maqaa keetiin jira jennaanii baankii jettee dabtara baankii jettee akkasumas immoo siimii jettee siimii bilbilaa jechuudha. Waraqaa eenyummaa jettee jechuudha argachuu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee egaa boodarra jechuudha yaali jedhanii yaaluu hin dandeenye. Keekii irras maqaa barbaaddee baga gammaddeedha malee maal jedharee jedhanii jechuudha. Sana booda abbaa barbaaddeedha jettee booddee Abiraamis eegaa jechuudha beektumitti reelariifata waan ta'eef aniyyuu gogga'eetoo jira. Isa kanaafiyyuu itti himuun qaba jedhee jechuudha. Achi booddee gaabboommetti godhanii mana sii biteetoo jira jedheen jechuudha. Yeroo kanatti ammattee galatoomii jetteen jechuudha. Homaa keessa ishiirraan taane maaliif garuu jechuun immoo hin qaaneffatte naangal egaa qaaneffachuus dandeessi. Sarpiraayisiin immoo as qofaatti miti manattis qophaa'eetoo jira. Garuu immoo ishiin eenyuma dhuftu asidhaan akka dhuftu barbaanneetidha maleedhani jechuudha. Sana booda bakka baay'ee tokkodhaan gammaddee isas immoo kanan sii bitee miliyoona 7,500dhaanii abbaa manyitaa beetii tokko jedheen jechuudha. Kana jechuun saaloonii qaba nan beeka jechuudha. Akka kondominiyeemiti waan ta'eef saaloonii qaba, kushiinaa qaba, kichinii jechuudha. Kutaa ciisicha sarraatanyaa qaba jechuudha. Innaa egaa akka adda baanitti akkasitti yaada jechuudha. Egaa Abiraam amma jechuudha ishiidhaaf in ta'a jedhee biteetoo jira jechuudha. Garuu immoo adda ba'uun hin yaadamu jechuudha. Maaliif obbolaansa hamma jechuudha Ruuttaadhaan ija keessa ilaalaa turanii innis immoo tokko
ta'uu qabna jedhee dubbachaa hin turre jechuudha. Egaa mucaa koonaa guddisaa jirtaa jechaadhaani kaanii ture jechuudha. Haa ta'u malee nana manne wanta ta'eefi namichi haa dhufedhanii jechuudha. Namichi haa dhufuudhanii harka cabacabsiisanii to'ii egaa waamaniitoo jiru. Sana dura garuu abbaa kiyyaadhaa fi lafa biteefin ture viidiyoo yeroo darbee buutanii ilaaluu dandeessu. Achumaadhaa kaninanii ishiidhaafis bitee garuu immoo haadha koo faana ollaadhaa kan ta'aniitoo jiranii. Yeroo muraasaan booddeedha malee mana kiraa keessaa baatee mana shiitti ingaltaa jechuudha. Inna isa kanadha. Kanaafiyyuu aboon amma bakka fedhiidhuma ishiidha kanii barbaadu malee dhaayii irraa gargar ba'uun barbaadu. Qalabatiinis fashalaa jechuudha. Sinin jechuun galadhaa sana booddee bakkaayii ati maatii keenyaadhaan jechuudha. Namichis dhufee ati maatii keenyadha yeroo baay'ee hin bittaa jedheeni jechuudha. Innis ganaadha kana duwwaa osoo hin taane mucaa kootiif iyyuu ganaan bitaa jedhee jechuudha. Inna dammoo Ruuttaanis mana qabdi anis maqaa kiyyaan kan mana bitee nan qabaa jedheetoo jira jechuudha. Suuta keessaa walitti sissanii araara buusanii nagaa buusanii akka waliin jiraatan inuma abdii qabna jechuudha. Sana booddees egaayii abbaan manichaa kana maqaa mana kanaannaadhaan natti hin tolu. Isteetima maal jedhamu waan akkasiiti jechuudha. Kanaafiyyuu 300,000 waan hundumayyuu waanan kaffalee xumuree fi naaf hir'isanii jedhe kaawundii naaf godhaniitoo jiru. Warri immoo bitachuu barbaadanis ammadhaan bitachuu ni dandeessu. Sababa gannaa kanadhaan sababeeffattaniitoo jedheetoo jira jechuudha. Namichis immoo baay'ee ariifiidha. Botaan isaayyuu jedhanii Awwaaree jedhan sila maqaa nama magaalaa Aaraadhuma ba'aa jira jechuudha. Isa kanaafuu waan hundumayyuu seeraadhaan itti fayyadamameetoo jira jedhanii sana booddee jechuudha. Egaa kinootiidhaanii waraqaatti agarsiisanii sana booda Ruuttaan irratti farramtee jechuudha. Sana booda bakka galatoomi jetteeni yeroo kanatti sitti hir'ata sitti kun sin ga'u jaartii koo haadha mucaa kooti jedhe shibirrak godhee jira jechuudha. Ganaa itti fufa jechuudha. Wanti hundumtuu ganaa nama gammachiisu bakka baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee namatti tola. Gosh. Aboon immoo baay'eedhaan namatti tola. Dawwalaafiitidha. Bitadhaa carraa kanatti fayyadama. Warri fagoo irra jirtanii akkasumas illee sixoota yookiin immoo kennaa gannaa irraatiin kan ka'e immoo in hir'isu waan ta'eef bitadhaa. Badhaasnis jira carraan kan nama fuudhee jedhaniitoo jiru. Anaaf gaashiyyeedhaaf hin baane malee konkolaataan 2 badhaasaniitoo jiru jedhaniitoo jiru. Garuu baga gammaddan welcome gara Finfinnee siin jennee too jirra jechuudha. Ruutiyyee baga nagaadhaan galtee waan hundumayyuu immoo iddootti deebistee jechuudha. Teessee abbaa manaa kee haasofsiistee fuula isaa kana dabasse gootee amas gootee jechuudha. Innaa kanaafiyyuu gara keetti deeffadhu siin jenna. Warri kaanii iddoo biraa deemu ani garuu proogiraamii sana irratti yookiin immoo qophii sana irratti argamuu hin danda'u. Isa kanaafuu warri kaan iddoo biraa deemu jedhee harka walitti rukutanii jiru jechuudha. Iddoo qalabatii deemu moo akkam hordoftoota wanti hundisaayyuu namaaf hin galu waa'een ijoollee kanaa takka. Innaa garuu jechuudha walirraa bareeddu. Ijji hamaa sin hin argin. Afurree meerraa laqubate sun sin hin argin. Awwarraanamu. Intalatu maal akkeette beektu tiktookii hojjettiinna dubbi wal keessa achi maalumaa fakkana godhatta inni si soru maalidha tiktookii kanarraa yoo buutee lafa teessee naani
afuura tiktookii akkan hin hojjenne akkana taatee akkas taate naan jedhee gara manaatti na deebisee balbala natti cufuu barbaadu narraa waraanii narraa dhayetteetu kadhachaa turte jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Isa kanadha gaa'ee ani beeku isinin jechuun jaaladha. Hanga kana keessatti Ruutaadhaan Abiraamii ana jechuun si jechuudha. Mucaa keenya waliin ni guddifannan jenneen hegaayii qobaashii in ta'u qobaan in ta'u yaadamu dhugaa rabbii yaadamu akka kotti yaadamu walitti sinaa deebisuu jedhama jechuun akkattidha wal gammachiisa. Lapheen keessan akkatti saqqalame jechuudha. Walitti dhaabbatee sin immoo walirraa gottottanii hin danda'amu wanta akkana hin hojjetu jedha hordoftoota. Inna kanadha sin jechuun jaaladha. Gooftaan koo sinaa eebbisuu qirdoo YouTube immoo subscribe like naa gochuun na jajjabeessaa sin jedha. Halkan gaarii abjuu gaarii qaba.